Barsiisaa fannoorraa. Dhiigaaf bishaan qofa miti kan lola'e fannoo Yesuus irraa. Duuka buutonni isaa waan hubachuu qaban barumsi achirraa. Tokkoon isaa waan inni dubbate soorata lubbuuti. Isaan keessaa tokko tuqaa xiyyeeffannoo walaloo kanaati. Mudaa tokkoon qabu jedhee abbaan seeraa utuu isaaf falmuu filannoos dhiyeessee Barabbaamoo Yesuus akka gadhiifamu. Sabni hunduu iyyee Yesuusin fannisii Barabbaa gadhiisi. Kanumaan murtaa'e akka fannifamuuf gooftaan Yesuus. Furii lubbuu isaanii du'atti kennanii hattuu oolfatanii kanaan duuka buutuu eenyu akka ta'an ufitti muranii sanuyyuu dhiigni isaanirraa barbaadamu jedhu afaan guutanii maqaasaa balleessuuf bitaa fi mirga isaa hattuu fannisanii. Yeroo ija fuuraa jaamummaan rukutu murtiin miiraan ta'a. Waan godhatoon beekiin dhugaa ari'achuuf isa ciisu ka'a. Kana hundaa keessaa Yesuus garuu isaaniif araara kadhate. Du'a isaatoon ta'in wallaalummaa isaaniif garaan isaa dhiphate. Abbaa koo dhiisii fi waan hojjetan kana beekaniitu miti jedhee wawwaatee fi utuu dhiigni cophu barruusaa keessaati. Asirra dhaabannee takkaa of ilaalla yaa kiristaanota. Yaada garaa Yesuus kana qabnaa laata nuti garraamota. Kan nu waraanniif hin kadhannaa laata moo ijaa baafannaa? Kan nu yakkeef miti isuma yakkineef garaa keenya guutuu dhiifaman gaafannaa? Mee wal bira qabaa waldaa waaqaa keessaa moo biyya lafaati? Jaarsummaa 10 araara kan didan warra iddoo kamiiti? Xiiqii jibbaaf hamiin maqaa wal balleessuun eessatti hedduummata? Hinaaffaaf qoqqooddiin baay'atee eenyutu walitti ciniinnata? Abbaa koo dhiisii fi waan hojjetan kana beekaniitu miti jedhe gooftaa Yesuus utuu dhiigni roobuu barruusaa keessaati. Namni badii cimaa sirratti hojjete gara keetoo dhufee balleessaa isaaf gaabbee naaf dhiisisiin jedhee miila keetti kufee. Utuu akka miidhamte namootatti nimiin badiisaa saaxiftee jaarsolii duratti utuu san salphisiin ceephoosa buusiftee siif dhiiseera jettee araara gootaa fi mee garaa kee qorii. Ati mucaa eenyu ta'uu kee hubattaa sirratti tarii. Garuu Yesuus warra isa waraananiif araara kadhate. Miidhama isaa miti badii isaaniitiif garaan isaa dhiphate. Isa akka Yesuus diinotaaf kadhachuu dhumarra dubbanna. Ofiidhuma keenya namoota yakkine araaran kadhanna. Biyya lafaa irraa adda addummaan keenya dhuguma mul'ata. Ilaalaa nuun jedhaa hawaasni namni kun araara jaalata. Diina ofii jibbanii fira ofii jaalachuun kan biyya lafaati. Nama wal caalchisuun ija laalanii madaalli isaaniiti. Garuu wanta akkasii unuma gidduutti hin mul'atu har'aa. Meeqa keenyatu namoota hundumaa wal qixxee ilaalla? Diina kee jaalladhu kan si aratuuf araara kadhadhu. Firdiif ijaa baasuun gahee waaqayyooti atis isaaf laadhu. Akkuma jedhetti Yesuus diinota isaaf araara kadhate. Hojiidhaan mul'ise kan gaara ejersaa gubbaatti dubbate. Kaayoo uumamuu keenyaa daganneera hunduu ofumaaf jiraanna. Garraamummaan qabnu waliif hin dhooynu walitti hammaanna. Hanga dandeenyitti of qulqulleessinee orma hammeessina. Qooda waliif golguu mudaa walii baafnee maqaa balleessina. Irra waliif darbuun tokko hin mul'atu badii xixiqqoollee yeroon keenya hedduun walamiidhaan dhume hojiirra hin oolle. Jaarsummaa hedduutu hin milkaa'in hafe araara kadhatee duuka buutuu Yesuus otoo ofiin jennu garaan nu jabaatee. Abbaa koo dhiisii fi waan hojjetan kana beekaniitu miti jedhe gooftaa Yesuus fannoo irratti jiru hattoota gidduuti. Atis unuuf dhiisii warra nu yakkaniif akkuma nun dhiifne jennee yoo kadhannu waaqa gowwoomsuuf moo dhoksaan isaa nun ifne? Nuti hin dhiifne taanaan atis nuuf hin dhiisin jechaa akka jirru kottaatti yaanna malee akkasittiin samiin agarru. Yaada garaa Yesuus qaba ture sana kottaa hin qabaanna. Ofii qofaaf dhiisnee bu'aa walii keenyaaf dhugaatti jiraan. Yesuus cubbamoota ofitti qabeetu cubbuurraa deebise. Ulaagaadhaan qoodee tokkollee hin balfine nama wal caalchise. Garuu nuti har'a huuba walirraatti quba mirmirsina. Qooda wal dhidhiibuu madaa keessa jenne ittuu wal cabsina. Yoo mul'ataa laata Yesuus nu keessatti hunduu isa fakkaannee isa afaaniin qofa walitti mammaaknu gochaadhaan jiraannee hojii keenya gaarii arganii abbaa keenya yoom galateeffatu soogiddummaa keenyaan yoom harkifamanii ormoon harka laatu.
Wangeela Maatiyoos 6:14-15 dubbisaa. Nama yakkitaniin araara kadhadhaa, kan si yakkeef dhiisa. Fannifamuun Yesuus itti dhaga'amee kan garaasa nyaatu mataa ofiif du'ee namootaaf jiraachuuf murtoo haa qabaatu. Tokkoffaa Yohaannis 3:16-18 irraatii ijoo hafuuraa nurra hin jiru taanaan nun kan Yesuus miti. Kunoo akkas jedhee Yohaannis nu gorsee yoo nutti dheekkamu ijoolleen Waaqayyoof ijoolleen seexanaa karaatiin beekamu. Tokkoffaa Yohaannis 3:10 Gooftaan ija keenya yoo nuuf bane malee sodaan qaba'anii. Waaqayyo nu haa gargaaru.
fakkaana dhayeessa isheen dhala ishee nyaatti jedhee inni namni Israa'elii nama tu'e harkaa qullaa waan lambifteetti jechuun kan namni dubbatu malmii rakkina keenya malee innaafu rakkeenya ammeessee odaa waliif soogiddataanu maaltu walitti nu addeesse madaa'oo ayyaalaamne qabnaayi salphaa miti kaawwii nu seenee hambaa sabaa faraara godhee nuun taasise sanyii maseenee. Biyya Misir keessa jiraachaa sanyii birootaatu wal lolaa lammii wal hubachuu dadhabee Museen akkamiin gidduu galaa tokko Aphiloosii